ربنا كانوا هاقولوا guyyaa seena qabeessaati keessattuu walharkaa fuudhiis araddoota ollaa magaalaa keenyaa wajji wal qabatee walitti fiduudhaan paartiin badhaadhinaa keessattuu waggoota 5 biyyattii sana hoogganuu eegalee hojiiwwan gurguddaa hojii misoomaatiin nageenyaan siyaasaan hojii bal'aa hojjechaa ture jechuudha. Hojiiwwan paartiin keenya paartii badhaadhinaa hojjechaa ture keessaa tokkoffaan magaalaa ammayyeessuudha. Magaalaa ammayyeessuu keessatti bu'uuraalee mootummaan bu'uuraalee misoomaa adda addaa babal'isuu keessatti inni ijoo fi inni murteessaan magaalota manneen lafaanis ollaanis kan magaalaa ollaa baadiyyaa jiran keessatti magaalaa ollaatti walitti makuudhaan magaalaa guddisuu keessatti hojii bal'aa hojjechaa jira jechuudha. Kana keessatti araddaan qarreedha, araddaan badhaatuudha, araddaa tuuta kanniisaa guyyaa har'aan tanaa asitti argamuudhaan bulchiinsa magaalaa facaatuu jalatti magaalaa'uudhaan keessattuu hojiiwwan adda addaa hojjechuu keessatti gahee guddaa fi shoora guddaa paartii keenya taphachaa kan ture keessaa inni tokko feestivalii adda addaa magaalaa keessatti guddisuudhaa fi abbootii qabeenyaa adda addaa gama magaalaa kanaatti galchuudhaa fi misoomsuu keessatti mootummaan keenya hojii bal'aa hojjechaa jira jechuudha. San keessaa magaalaan tun babal'achuu qabdi jechuudha. Guyyaa har'aan tanaa aradaa afran kana gama magaalaatti walitti haamaqnu malee yeroo itti aanu keessattis araddeewwan murteessaa ta'an gama magaalaa kanaatti maquudhaan guddinni magaalaa facaatuudhaan iddoo tokko dhaabbachuu kan qabnee fi kana caalaa magaalaan tun magaalaa hawwattuu bahaa Oromiyaa akka isiin taatu hojii bal'aa waan hojjennuuf kana caalaa caasaan keenyaa fi bulchiinsi magaalaa facaatuu dargaggoonni keenya dubartoonni keenya warri asitti argamtan hundi keessan tumsa magaalaa kanaaf godhuu qabnu hundaa'u waan nurraa eegamu hunda goonee cinaa dhaabbannee magaalaa hawwattuu bahaa Oromiyaa akka isiin taatu abdii guddaa irraa qabna waan ta'eef guyyaan har'aa kun ifatti sagantaa walharkaa fuudhiinsa magaalaa facaatuu jalatti araddoota baadiyyaa keenya keessatti galchuudhaaf waan ta'eef keessummaan guyyaa har'aan tanaas dhuftanii hojii kana qindeessuudhaaf hojjechuudhaaf nu cina dhaabbattan hundi maqaa kiyyaa fi maqaa uummata aanaa kiyyaatiin galatoomaa ulfaadhaachuu barbaada. Magaalaan takka ogguu guddatu qorannoo garaagaraatu gaggeeffama. Alfee jenne qorannoo diinagdee lafti diinagdeedha, lafti siyaasaadha, lafti waa hunda waan taateef qorannoon kun gaggeeffameeti magaalaan tun akka bal'attu taasifamee jira jechuudha. Kanaaf magaalaan teessan magaalaan facaatu fuula dura yoo rabbijee magaalaa guddoo magaalaa hawwattu magaalaa investara abbaa qabeenyaa simattee hawwattu taasisuudhaaf isinis cinaa dhaabbattanii bulchiinsa keessan cinaa dhaabbattanii kantiibaa keessan cinaa dhaabbattanii magaalaa teessan sirriitti ija takkaan eeguu harka tokkoon misooma keessan jabeessitanii akka hojjettan isin dhaamuu barbaade jechuudha.